Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana hayyuu keenya hayyuu saba Oromoo bulchaa Oromoo Ormaa kan ta'e kabajamoo Haajii Alii Waariyootti argamna. Eda wal baallamannee turre dafaa sheer wal jalaa godhaa waliin gayaa miidiyaalee gurguddoo irratti sheer godhaa wal isin barsiisuu fi kallattii wal isin garsiisuu fi duraanuu ni beektan nama quuqamaa sabaati hayyuu Oromooti hayyuu keenya. Waan dandayamu cufaan isaan hordofuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf kunoo baallama keenya guunne sa'aan kallattummaan keessummaa keenya egaa isiniif dhiyeessina. Akkuma reefu isiniif ibsuuf yaade Oromoon ardii Afrikaa tana keessa bakka hedduu jira. Akka diinni keenya yaaddee nuti qeessitu miti. Hayyoota qabna, bulchoota qabna, warra biyya hoogganan qabna, beeytota qabna, aalimmoota qabna, falmattoota qabna jechuudha. San keessa kabajamoon Haajii Alii Waariyoo isa tokko jechuudha. Hayyoota keenya kan nuti lakkaawwannu keessa isa tokko. Mana nama jabaa jirra, keessummaa jabduu bira jirra. Mana kabajamoo bulchaa Oromoo Taanariivaa, Oromoo Ormaa, mana Haajii Alii Waariyootti argamna. Akkana abboon sistanis abdiin isinirraa qaba. Kana wanni goonuuf waa malee miti. Wanni waan kana goonuuf akka diinni keenya nuti qeessee yaadutti Oromoon xiqqoo akkan ta'e mul'isuufi malee bulchaa biyyaati bulchaa naannoo takka bulchuu jiru namni nuti immoo bira dhufnee biratti argamnu kuni nama xiqqaa miti jechuudha. Nama xiqqaa miti nama Oromoon ittiin abdattu nama qabnu nama lakkaawwannu nama cimaa keessaa tokko jechuudha. Nama laafaa miti bakki amma jirru quuqama sabaaf qabuuf gara keessan dhufee miidiyaa kiyya kanaan dubbachuu barbaadeetti malee nama akkuma arganitti argatanii miti jechuudha. Madaala nama keenya yoo nuti waliin kennine namni kan hin jiru. Kanaaf Oromoon saba guddaadha. Bakka yuttuu wal beekuu qaba. Hayyuun keenya beekamuu qaba. Wal hordofuu qabna. Fuulduratti miidiyaa qaban, miidiyaa guddaa mataa isaanii qaban. Oromoon biyya keessa Oromiyaa jirtuu fi Oromoon Ormaa jirtuu wal qunnamuu qabdi. Gara sooshaal miidiyaatiin addunyaan guutuun qe'ee takka taatee jirti yeroo ammaa tana. Addunyaan moora takka waan taateef Ormaa fi Oromiyaa walitti connect ta'uu qaba. Wal qabaachuudha qaba. Bakka yuttuu wajjin jiraachuudha qabna jechuudha. Dhumarratti yoo Rabbi jee haasoo keenyaan booda miidiyaa isaanii isiniif himna, peejii haajichaatti isiniif himna ni hordoftan akka gaariitti jala deemtanii jechuudha. Lafa tanatti fagoo addaan hin jirru Keeniyaa fi Itoophiyaa jechuun tokko diinaatu gargar nu fageesse malee addaan fagaannee hin jirru immoo akkasumaan garaa wajjin jira. Yeroo nuti boonye ni boon, yeroo nuti gaddine ni gaddan nu wajjin rakkachaatii jechuu kan jiran. Ani dandeettii joornaalistummaan qabu, dandeettiin biyya ni beektan ta biraati. Immoo hayyuu keenyaa waan hin dhiyeessu isiniifin afeera saniini gara san dabarraa jechuudha afaan gogaa akka isinitti hin taane. Inna alhamdulillahi alfi marraa fasalli wasallim alaa khayri waraa. إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على خير الورى وعلى وأصحابه أتباع تمرا نجيني ربيها جبا جبيني خيتما إلهي جبا جبيني خيتما الراس بروسكان gabbara maansuma waan si malee jiru hin gabbarru waa'um nama gabbarru jechuudha Rabbi qofa malee. Mootii guyyaa jazaa'ir koo laafaaf jabaa kufaan akka qiyaasi malee maal qaba jiraataa zalaalam suma dureessinii dhibee teenya hundaas suma ogeessinii rakkoo teenya hundaaf suma ogeessinii ni injifanna ogeessi Rabbii ni cabxi naftanyaan inshaallah amma ni kallattumaniin gara keessummaa keenya isin dabarsa isaa fi obboleessa keenya Kadir joornaalistii Kadir Nageessoo joornaalistiis ta'uu danda'a isaan lameeniin walitti isinii dhiisa idduun deebiitiin isinii dhufa kabajamoo keenya meeqamiin nusi mottan ililli ka gaariitti shaashaa jechaa nusi madda fayyaada galatoomaa injifannoon ta dhugaati Rabbi jiranii injifannaa jabaadhaan isin injaa kabajamoo keenya nuuf dhiyaadha. Galatoomni.
Ono hayyuun keenya nama kana rabbi umrii nu haa dheereessu. Galatoo maliko. Wal barumsa gaarii ni hordoftan san booda gaafii fi deebii walii isin godhanii akka gaariitti hordofaa kabajaan galatooma fayyada. Galatoom. Ashama jenneerra harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan bakka hundaa kan ammaan tana feejii ogeessa kenna xiinxallaa siyaasaa kenna kan nuti akka lubbuutti jaalannu Alii Saabitiin karaa isaatiin kan nu hordoftan hundi keessanuu isin haa ga'u nageenyi keenya isiniin jecha har'a akkuma inni isiniin jedhe kan itti argamnu mana kabajamoo obbo Haji Alii Waariyoo miseensa paarlaamaa biyya Keeniyaa gosa Oromoota Ormaa jedhaman isaannan foon Oromoota Oromiyaa jiran irraa citanii godina Xaanaariifaatti argaman kan quuqamni Oromoodhaa ajjeefamuun Oromoodhaa hidhamuu fi yaachisee nu waliin dhukkubsachaati jiran har'a carraa argannee kabajamoo keenya biratti argamneeti jirra. Sheer waliif godhaa hayyuu keenya kana hayyuu fi namatu jabeeffataa hayyuu Oromoon qabdu biyya kana keessatti kan quuqama Oromootiif yookaan miidhama Oromootiif karaa hundaanuyyuu biyya kana keessatti qaama mootummaa keessatti ta'eetiin gahee guddaa yeroo baay'ee dhoksaanis ta'ee ifattis taphataa isa turedha jechuun ni danda'ama jechuudha. Har'a gaafiif deebii gabaabaa isaa waliin goona waa hunda dura mushimiwa kabajamoo hayyama keessaniin fedha keessaniin dhufnee asitti mana keessanitti isin arguuf baay'ee gammanneerra baga wal agarre. Galatoomii baga wal agarre. Gabaabumatti namni guddoon si beeka namni guddoon fuul si beeka atis beekuu baattu lafa Oromiyaa san keessatti akka atin nam seenaa akka atin viidiyoon tanteellee karaa adda addaatiin namni atin beenne sheer godhanii baay'ee nama hedduu bira geettee nama hedduu dhaqqabdee jirti. Kanaaf mee osoo gara gaafiif deebii kennaatti hin seenin hawaasa akkanatti laayivii si daawwachuu jiru kanaan salaama fuudhii mee achi booda itti deebina gaafiif deebii kenna. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلينك ألي سابتاف كدير باهي سانجلة تنفدج الرخن ناخنوف وبلينك أرومو بكجيرانوتو الدنيا خيرات نغفودوني نافوان قدا كنافو باهي سانجلة تنفدج غلطوما موشيمي و أتس هدو غلطومي مي taateewwan godina biyya kana keessatti waa'ee Oromoota biyyatti hacuucaan adda addaa irra gahee quba qabdaa hin dhageettaa waan biyyi teenne itti jirtu san atillee hedduu dhukkubsattee waltajjii adda addaa irratti yookaan immoo fulamgeetti cufattuu waan Oromoo tana afaaniin buufannee nami guddoo si eebbisu jira kaatiin gartee boleeyyan teentaa akka kabajamoo hayyuu jawaarfaa Baqqalaa Garbaa fa'aa maqaa dhooftee hagatiin du'aayii gootee fi katuwaa kana san nami cufti qaba. Wanta guddoo irraa gammadee nama akkanaa biyya sanii qabnaa jedhee nami guddoo irraa gammade. Mee jalqabumarraa wanti kun haga muummichi ministeeraa kun aangootti as dhufe irraa galtee siyaasa Itoophiyaa tan atakkamiin hubattaa maal irraa qabdaa wanti atiin irraa hubattu maali akkamittiin ilaalta? Galatoom kadiroo wantin tokkaan dursiisa ibsu fedhu yaadiin anarratan isaan biraa dhiyees kun yaad dhuunfaa akka nama Oromoo tokko dhukkubsataa Oromoo tokko akka Alii Waariyootti isaan biraatti ibsaa yaadiin lammaati miti. Baay'ee gaddee jiraniin baay'ee garaan na gubatee jira abdiin kiif duub deebi'ee jira gaafa argitee أبي أحمد فيلمه باهي قمد ربي شكري جايبس والله كربي مبيك سجود ربي قرد قلج ماني في أصوما جرتو يرتك رمونتم ولا بما على بأرقته موتما أرقته وبنان نبي راف قمد قد وان تيفي حواسون قبا أبديسون قبا أبي أحمدين أرقته أبين إنيو أبين أرمو هكا سمات نقاني argite baay'ee gammade. Achumaan booda dhufne wanti wayii ta'ee waan ta'e kan irraa waan bira uf gaafadhu waan guddaa gaafinti deebii argattu. Akkamiin akkan ta'uu dandeetti maaniif hawwiin ta'en takaleessa warrin kalee Oromoo lafee cabsee
dhiigirmaan qeerroo Oromoo lollaase akkasiin fixa tursu argite baanaan abdiinti lubbuun Oromoo hin dhaabbatti. Oromoon amma mataa ofiitiin yaade mootummaa ofiitiin waan fedhe hojjetaa jedhee abdii akkasii qabaachaa ture. Guyyaan kabarii kamuu abdiinti taan fuula hanqataa akkan dhufaat waan taatuufi waan guddaa of gaafadhe gaafii argan. Artiin booda achi keessa baanee waan ani eegatiin taate waan ani eegatiin takka yaadki irraatti argite hacee dhufanii Itoophiyaa keessatti ijjeessanii yaada akkasiin qabanii. Kalee soda sun waan qabuufi arrin sodaan harka ammoo ijjeessan osoo an nama ijjeessin beenne garuu waan ijjeessaniif nu cufu waliin beenna maaniif ijjeessanii nu cufu waliin beenna tun waan tokko argite gad guddaa argite kan namin dhofachuu hin dandeenye yoo namin hacee ijjeessa obboleessa kiyya dur dhaabbadhee obboleessa kan kisuun wantiin attaattuun karaa miti jedhee dur dhaabbadhee falmuufi kanaafuu artiin booda Oromoon haceen irra du'e yeroo uwwaala nuun kennine yeroo gaddanii man booya ta'aniyyuu nuun kennine aksun hin geyini dafanii amminne Jawaaraaf Baqalaaf Hamza Booranaatiif mata Oromoo cuf qabanii man hidhaa dabarsuun waan namin herrega tokko miti. Baay'ee nama aarsee nam gaddisiisa. Galatoomeeyyuu kenna kana qofaa miti namoonni amma isaan akka nama waa balleesseetti hidhanii mana hidhaatti ittiin taa'u jiran kan qabdaa akka inni gara biyyaatti galu akkuma matiin baanti nami cufti gammadee nuyin cufti waliin gammannee Oromoon cufti gammaddee koottaa gara biyyaatti galaa hidhanii eegii isaan galaniillee Jawaar diin gurguddaa aga isaan biyya isaaniitti deebi'an godheen fuudhee amaanaa itti kennee ijoolleen tun teenna mootummaan kun kenna obboleeyyan teentan waliin agan obboleeyyan teentan gul'aa waliin dhaabbannee biyya tan nagaa buufnee sabaaf sablammii nu kee jiru cufaat nagaa baasu jedhee kan inni jedhe ammaan tan hammeennatti fudhatanii ag namii Hacaaluu ajjeeseeyyuu is jedhanii waan hin taane irra xaxuu jira kan akkamii ilaaltaati? Nami waan wal fakkaatuun wal sobuu danda'a. Namni yoo namin soba jettu ka sobniin seer Oromoo keessa hin jirka. Oromoon sobaan bulchuu hin dandeenye waan wal fakkaatuun kanaan wal sobuu danda'an. Jawaariin hacee ajjeese sun namin xaaxuun hin danda'u waan namin argite taphaaf ilmaan daa'im xixiqqoonni jedhuun hin danda'an. Kanaafuu duu hacee duraan duu hacee boodan gaaffii namin nama ibsuu hin dandeenye tokkit jira. Hacee eenyuti mana fuudhee konkolaataa hacee keessaa dhaan ka eenyuti eenyuun waliin jiran namin gaafas hacee waliin jiran man murtii irraatti dhiyaate yoom dhiyaate yoo torbaan kan dhiyaate taatu hagas cufmaan eegani maaf tura si galtii miti artiin booda artiin yoo haceen du'ee irra baaneen booda hacee ma Finfinneetti uwwaaliin nam kabajamaa nam akkas addunyaan beedde addunyaan faan deemut jir tokko yoo dhugaan Abiy Ahmedin gadde lubbuun hacee isa aarsit kabajamaaf hi uwwaalini gaaf uwwaal hacee namin hagasi madu so dhugaan hin dhosee watettinne waan dhokisa danda'u tokko miti nama hacee ijjees anin beeku waan ijjeesaniif garuu hin beeka. Walumaa galatti haal biyya Itoophiyaa tan hojjaatiin ilaaltu biyya tan taa'amtuun kee jiru biyya teessan tan ta'olti qabnu biyya keenya siyaasaan biyya saniitiif biyya kanaa guddoo walirraa fagaatu maan ennaani ammaan tan biyya san keessatti nam tokko kamani murtii nami kun haagan lakkifamu jedhellee ammaan tan poolisiin himannaa biraa itti banee eegii kootiin nami kun haagan dhiifamu jedhanillee deebi'anii gar dhibiitti nama jedhan. Mee kan cufaa wal bir qabdee hojjaate ilaaltu siyaasaan biyya saniitiif siyaasaan biyya kana akkam garaagarummaan wanni akkanaa jettii beekas murtiin manni murtii waan tokko hojjaa murteesse am fakkeenyaaf gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi akkasuma ammallee barreessaa nutti fakkaata Kaafaa'oo haa gadhiifamanii wabii 10,000 baasanii jedhaniidha. Eegii sanii jaartiin Dajanee Xaafaa 10,000 baafnee eeginu haa gallakkifamanii jedhan booda kana wajja wal bir qabanii la dhugumatti biyyi sun biyyi seer qabdu seeraan bulti jettee ilaaluu dandeetta. Barre naa
waan mana murtii hin seenin irraa ibsini yaaduma tokko as dhiyeessuuf. Mootummaan ar Itoophiyaa jiru kun mootummaa akkamii? Filmootit seene filatanii abiin atini muumish ministaasi filanne ummatin Itoophiyaan filate. Mootummaan kun seera irraatti mootummaa coomsaa ta'uu qaba. A transition government. Transition governmentin waan god qaba waan hin goon qaba. Isi Tigreen gaafas mootummaa harka qabdi. Maaf buuftee nan bira hin filatin. Muumish ministaa ka gaafas barcuma harka qabu maka. Bu'uuriin kaayisisa gaafii Oromoon gaafatte. Addunyaan taa'ee akkin bira nageen uumamuu hin danda'u bu'aa hin danda'u. Akkin Itoophiyaan dandamatte diigamuu irra dandamattee mootummaa taatee laftaatee qubattuun nam Oromoo aangoo kannuufi addunyaan akkas waliigalee akkasiin Abiy Ahmed barcuma kannaniif. Yoo an laalu abiin tan irraanfatnaat fakkaata. Tan waan irraanfachuu hin malle. Hojii isaa lakkisee hojii dhibii keessee. Hojii dhibii keessee. Sila hojiin isaa eeginni transition government eeginni ta'e aglafti nagaa taatee election tolchatanii midhaafatanii nagaa taatee sila hojjaa filameellee kanamis filate wanni amma irraa sila raawwachuu jiru kuni eega uummanni isa filatee jaalatee situ nu bulcha mootummaa kenna jedhee waan akkanaallee hojjaa tolchi sila garaa nama nyaattu ammaan tana immoo wanni inni tolchuu jirtu iyyuu karaa malee jedhu. So toktana talamaffaan man murtii namiin shakka wayii qabaannaan namin shakkinaan namni shakkiteef badii hin qabu. Mootummaan kamuufu utuba sadiin jaarramuu qabdi. Takkaffaan executive bulcha. Lammaffaan judiciary man murtii. Sadaffaan legislature baarlammaa utuba sadeen kun wajjin hojjechuu malee. Billis kaan irra. Si galtee miti. So namin manti murtii teettee wabii kan ni ta'eef. Poolisiin akkamiin wabii soo harka buusee diduu danda'a. Seerri irraatti akkamiin bar tun hojjunaat fakkaatti. Akkamiin. Si galtee miti. Tunin akkin isiin ta'uu dandeettuun takcallaa. Yoo namin at qabde siyaasaaf qabde ka inni badii bira yoo hojjetini ati wantin atin shakkitee qabduuf siyaasa taatu akkasiin ta'uu akkasiin rakkisuu danda'an. Garuu seerri irraatti namni kun shakkamnaan haga manni murtii baase ati shakkamaa miti amma crime kan hojjetteedhe murtii sitti addeessitti hagasitti ati shakkamaa jetta. Shakkamnaan mirga dhuunfa qabda. Kanaafuu guyyaa tokko nyaata dhoorgatanii guyyaa tokko yaal dhoorgatanii doktoraan kee dhufee arguu hin danda'u tun politika. Ma yookaan manni murtii yaayyuu kubbaalee akka inni doktorri isaa dhaqee isa laalu yookaan manni murtii yaayyuu kubbaalee garanaan immoo doktorri manni murtiin xalaa nutti hin barreessinedha. Leetaa nutti hin barreessinedha. Gaafa onana Yaasiin Jumaa manni murtii gadhiise qabanii amminne manni deebisan. Akkamiin ta'uu dandeetta addunyaa irraatti. Bar namin kun am qulqullaa'ee gaafiin qabuu miti. Wabiin. Guyyaa ballama sii qabanii wabiin al taayi deebii kotti gaafii tan ta'e nu ibsi. Hagasum manni murtii akkana baase boolisniin ajaji sun didee tun ojunaat fakkaatti waan argitee lafseer qab tokko bitokta seer qabdirraatti waan ta'uu dandeemi. Tanaafu wantin Yaasiin Jumaatii fi ijoollee Oromoo tanaa amma itti harka qabantu waan seera miti akka laalchis kiyyaatti. Amma fakkeenyaaf akka xiinxal keetiitii fi ammallee akka seera biyyaatti manni murtii hojjaa waan akkana kan raawwate poolisiileen akkan taate namni dhuunfaa abukaatoo yookaan looyaan fulaan itti nam kasasanii jirti eenyu kasase manni murtii yaa'ii kubbaaleedha poolisii immoo gara dhibiitiin qabee namidha warra kan akkamii fulaa kamii gaafachuu danda'a waan akkanaa kan akka siyaasa biyyaatti. Keenya irraatti fula afur deemu lookootti jira. Yoo murtii lookootti ati quufuu dadhabde haayikoot deemta. Haayikoottiin yoo isiin murtii isii quufuu dadhabde appiil koot deemta. Faayinalii appiil koot irra supiriim koot qabna. Keenya irraatti. Kanaafuu yoo murtiin tuniin ati shakkite murtii appiil koota shakkitu
supreme koddeemte artiin booda murtii sii kannanu gaaffii hin qabdu. Galatoome hayyuu kenna mee taateewwan ilmaan Oromooti irratti raawwatamaa jiru kana ka isinillee dhukkubsee ka nam akka namaatti nam bira dabre ilmaan Oromoo akka reeffaatti karaa gubbaatti ajjeesanii reeffa karaatti gatanii nam lafumaa dhabanii eegii du'e reeffa isaa kaan gar lagaatti argan kaan caakkaa bosona keessa arguu jiran. Ilmaan lubbuun namaa ammaan tan keessattuu lubbuun ilmaan Oromoo lubbuu bineensaallee hanqattee akkanatti nama kana hunda ilaallatee Oromoota tana hunda biyya jiran ta mana hidhaa keessa jiraniif Oromoota addunyaa irra jiran hunda mee dur warra biyyatti mana hidhaa keessa jiraniif dhaamsa akkamii dhaamta? Akkasumallee itti dabaltee Oromoota addunyaa irra jiraniif akka isaan wal cinaa dhaabbataniif illee dhaamsa akkamii dhaamtaaf mee? Me dura naa keessa ene sun hin laalini dhaamsu wayii gabaaba dhaamadhee kanne artiin booda yoo danda'e kan itti deebinee gaaffii naaf gaafachuu dandeetta. Hayyee dhaamsin kuniin Oromoo kaman hidhaa jiru, ka al jiru, ijoollee qabsoo kee jirtu, Abiy Ahmedaafiif mootummaa isaati nam kamuu fudhaafin kun ufiif aannen ufiif dhaamuuf dhaamsin kun nu cuffaa. An Oromoo hojjettee kijibdee Oromoo fakkaachifte maqaa Ahmed Ali dheeraatiin kakatte Oromuma kee ammanne dhiiqeerrootiin angoo geette gante arnu mormatte wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Angoo dheereffachuuf duguuga sanyii jalqabde qabsoo qaalii qeerroo hatte naftanyaa kannite maatii qaroof qeerroo galaafatte jawweef baqalaman hidhaa dabarsite wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Abdiin ukutachiisuuf naftanya leellifte seena saba xureessite waddaa Oromoo nyaatte gaafii mirga deebisuu didde dhiitichi mirga ilmaan nama seeraaf seenattu borsi gaafata abba irre mallin kemaani wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Yaa qeerroo abdiin saba siti abdii kutate birriin siin bitini kutaa fi ammaantiin addaan hin qoodamini tokkummaa jabaadhi bilisuma nuu falmi wareegamniin Oromoon laafisu bariin boroo bilisumaa. Dhaamsinan Oromoo cufaaf dhaam kana. Hedduu galatooma walaloo ajaa'ibaati walaloodha nama kana nama guddaa walaloo akkanatti dhaamsa qeerroof illee ta'u keessaa qabdu warra har'a biyya bulchaajessaa jiru biyya bulchina jedhee bulchitoota jedhanii dhala Oromooti irratti seenaan isin gaafata jechuudhaan Ajalii Waariyoo bifa walalootiin ergaa isaanii isin hundaafuu dabarsanii jiranii sheer waliif godhaa dhaqqabsiisaa biraan gayaa isinin jedha. Mee walumaa galatti dhaamsa ilmaan Oromoo hundaaf yoo qabaatte immoo carraa sii kenna. Galatoo ilmaan Oromoo dhaamsinan isaanii dhaam tokkummaa. Tokkummaa ta'een jabeessa. Namin fedhuufu wantin Oromoon feet malee ta'uu hin dandeettu. Nu jeesuu dandeetta. Nam feet jeesuu dandeetta. Namin yoo guyyaan guyyaa isaa garuu bulchaan bisuni waan majority taateef kabajaan bultuu qabdi. Kabajaan jiraachuu qabdi. Bisuun keessaatti hagiyoomi Oromoon duu qabdi. Hagiyoomi Oromoon duu qabdi. Ganamaaf galgala duutiin ilmaan Oromoo arri ijjeefte bor ijjeefte ta'uu hin dandeettu. So wal qabanne tokkaanaan nam kamuufu kabadiin nuu deemu ofirra buusuu dandeenya. Mootummaa nu abdii qabnu jaarrachuu dandeenya. Mootummaa mirga ilmaan nama ol qabdu jaarrachuu dandeenya. Bu'urriin waan kana maani? Qabsoo qeerroon bikeessa gootiin daga. Qabsoo qeerroon alaat gootiin daga. Edatan mucaan tokko na kofalchiisu. Mucaan akkan yaabee argite alaabaa mootummaa Itoophiyaa buuse alaabaa Oromoo embasii Firaansaa irraatti. Mucaa ajaa'ibaati. UK keessatti. London keessatti. Kanaafuu qabsoon isaan harka qabdan ni dargaa garuu qoodamtanii addaan hin beeynaa waan tokktaa duunaan isaanii waliin jirtan waliin du'a jiraannaan isaanii kan waliin jirtan waliin jiraachuu qabdanii dhaamsinan Oromoo dhaam hagana.
Hedduu galatoomaa dhaamsa keessaniif nuti illeen akkasuma foon kenna kanurraa citee godin xaanaa riifaa jiru ergaa kenna akka biraan nuuf geettan karaa kabajamoo Alii Saabitii fi akkasuma Oromoota Naayiroobii keessa jiraatan bakka buunee ummat kenna foon kenna yeroo dhiyootti dhufnee isin laalla nageenyi kenna ka onni irraa kabajaaf jaalalaan isiniif haa ga'u Oromoot biyya kan keessa jirtan keessa qubqanaa yaayyuu dhageenye namni akka keessan nu jaallatu illee jiru nullee nama akka keessanitti jaallannu qabnu nu wal qabnaa wal malee homaan qabnu dhukkubi biyya keenyatti nurratti raawwachamu jiru kan nu dhukkubse isinaa dhaqqabu nagaan kenna isinin jenna Naayiroobii irraa hedduu galatooma ulfaadhaa kabajamoo asitti nu waliin gaafiif deebii kana gochuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa maqaa uummata Oromoo bal'aatiin annasuma irratti gabaabsa Alii waan jette yoo qabaatte Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hariyaatti baay'ee galatoomaa fayyaada sabboontummaan Oromoo eessa akka jirtu hooggana keenya kanarraa hubachuu ni danda'ama. Namni fuuldura keessan taa'ee walaloo amma dubbisu kuni nama Abiyyi Ahmad ka akka isaa 10 yoo walitti cafaqan nama kana geenye. Sabboontummaan Oromoo nama darreen tokko karaarraa dhufee qabsoo Oromootti makamee ammuma ka'ee balleessu miti. Sabboontummaan Oromoo daangaa ceetee eessa akka jirtu kun ragaa guddaadha jechuudha. Keenya kana bulchaa keenya anaafis bulchaadha. By the way ormaa qofaaf miti. Anaafis hooggana qiyyi. Maaliif biyya tanaan jira? Ani isaan hoogganamu mirgaan qaba jechuudha. Mana hooggana qiyyaa, mana bulchaa qiyyaa, bulchaa obboleeyyan qiyyaa Oromoo ormaa dhufee kan hin fuula keessan dura fidee fuula sooshaal miidiyaa xiqqaa kanatti dhiyeesseef fakkeenya ta'uufi. Waan kanarraa fudhattanii osoo yeroon kennineef keelloo miidiyaa OMN gadaa miidiyaan Oromoo kan jirtan cufti qunnamtanii akka interviyuu irraa nu gootanii hawaasa keenyaaf dhiyeessitan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Isin eegee dhabnaan hin dhufeen. Wanni kun hojii kiyyan turre hojii keessan turre warri OMN akka dhiibbaan guddaan isinirra jirtuu fi dadarkaa hedduu keessa akka jirtan ni beekna. Haa ta'u malee Oromoo biyya keessa jirtuu fi ta'alaa qofarratti xiyyeeffachuu hin qabdan as gamana dhufuudha qabdanii akkuma beekamu asitti OMN banamuudhaaf yaalamee ture yeroo sanarratti durummaa warra qabsaa'anii buusanii waa hedduu dalagaa turan keessaa bulchaa keenya Haajaalii Waariyoo isa tokko nama tokko jechuudha. Kanaaf wanni sunis galman geenye dabree asilii galgaloo ni yaalti haa ta'u malee itti fufinsaan hojii irra ooluu hin dandeenye jechuudha wanni sun. Eega sun hin ta'in maaltu godhu'aana bulchoonni nuti qabnu as keessaa hedduudha. Hayyoonni nuti as keessaa qabnu qabsaa'onni nuti as keessaa qabnu dilaa jechuudha. Akka gartee nafxanyaan takkaa'u darreen diinni Oromoo yaaduu miti. Akkuma yaaddanitti nama gartee isin hunda godhuu dandeessin miti Oromoon. Oromoon hidhatee jira jabaatee jira hooggana qaba yoo Jawaar waa ta'e Alii Waariyoo qabna yoo Baqqala Garbaa waa ta'e Alii Waariyoo jira kakka Alii Waariyoo hedduu jira jechuudha. Osoo Oromoon biyya keessa akkuma isin yaaddan kan isin cabxu taate Oromoon Oromaa jirti Oromoon Booranaa jirti as kun isinii galuu qabaa jechuudha nafxanyaan. Quuqamni Oromoo hangam akka jiru akka isin xabbaaboch timkitanyoch maaloch jettanii gartee maqaatti yaamtan san Oromoon bakka san hin jiru. Wanni Oromiyaa keessatti Oromoo irratti hojjetame Alii Waariyoo irratti waan hojjetame. Kabajamoo keenya bulchaa keenya Alii Waariyoo irratti. Kana seensarratti isinii himee jira. Yaada mataa isaa Oromummaa isaati malee paarlamentii Keeniyaa bakka bu'ee dubbachaa hin jiru. Wanni hubatamuu qabu kana jechuudha. Kana waan ta'eef hooggana keenya afaan hin goggoysinu dhumarratti ani waan biraan hin qabu umrii naa kadhaaf Rabbi umrii akka nu dheereessu akka isaan nu jabeessu akka du'aa gootaniif. Isinin afeera. Katti aanu peejii isaanii maqaan peejii keessanii maal haaji? Diima peejii sun lachuu nuu himi. Peejii san lachuu achirratti jalaan koomantii irratti. Anjaarolee amma man hidhaa jirtan hedduu wal beenna. Jawaariin obboleessi kiyya nama ajaa'ibaati. Takki hin garran ilmoo nama tokko mataan isaa gas dalagu addunyaa irraatti hin garre. Kanaafuu warreen Jawaar miidhuuf yaadu ka beeku
Mandeelaan du'ee hagammaa South Afrikaa keessaan duune. Gandiin du'ee ka Indiyaan kaan on South Afrikaa keessaan duune. Jawaarriin jaalaltiin jawaar namni kamuufu onteen jiree duunaan ontan tan keessa baasuu namuu hin danda'u. Addunyaa kan barachuu qaba. Abiy Ahmedin kan barachuu qaba. Yoo inni jaalatu, yoo inni sodaatu, yoo inni jibbu jawaarriin onyee ta'e tan keessa bahuu hin danda'u. Maaniif qabsaa dhugaa si galtii miti. Walalloon kidhaamsin isaa yoo gabaabsu waraagamni Oromoon laafisu bariin boroo guyyaan boroo yoo bari'u ni dhufa bilisummaan kenna. Kanaafuu ijjeeftumuu lakkiftumuu yaalliin dhaamsa kan Abiy Ahmed dhaamu obboleeyyiin kan keemanii dhaa keessa yaami taa waliin mari'adhaa taa malteen teemmaan edhi gamam fuulliin kee jirsun gamaa miti. Ummat miliyoon 70 niwukiliyaayyuu fixuu hin danda'u. Miliyoon 70 niwukiliyaan fixuu hin dandeettu. Yaalliin maan mari waliin teennee akka mari'anna. Hidhaa ni ijjeesaa furmaatu wama ta'uu hin danda'u. So dhaamsi kun dhaamsi gabaabaa abii dhaama akka namaan dhaamaaf ani waa'ee siyaasaatiif matoom abii durkee jira fagoo gaafinan se'e. Kanaafuu karaan addeen kun karaa miti badii jirtaa deebii Oromoon waliin taa waan Oromoon feetu jedhii dhaamsin kii gabaabii suniin xumuree irra ba'a. Baarakallahu galatoon fayyaana. Jazaakumullahu khayr. Asitti nu afeertee mana keetti dhufnee quuqamni sabummaa Oromummaa si dhagame akka abbaa Oromoo tokkotti akka abbaa biyyaa tokkotti akka hooggana biyyattii guddoo takkaatti waan kana saba keetii wajjin qooddachuu keetiif kabajni keenya daangaa hin qabu uummanni Oromoo ergaa xiqqoo gabaabduu ati kana dura dabarsiteefu halkanii guyyaa du'aa isiif godhaa jira ergaan na bira gahaa jira caalatti kan ammoo warra qaamaan dhiyaannee asirratti dabarsine kana daran akka du'aa isii godhanii fi akka peejii amma himame peejii amma dubbatame peejii hayyuu keenyaa liinkiin isaa as jalatti sheer godhamee jira liinkii saniin follow gootanii hooggansa keenya akka hordoftan akka wal quba qabaannu akkumaan dhaammadde warri miidiyaa osoo inni amma qunnamtanii hayyicha keenya akka interview gaafiif deebii nu gootan maqaa uummata Oromootii fi maqaa uummata Oromoo Oromaatiin isin gaafan. Galatoon. Yeroo gabaabduu keessatti hayyuu keenya yoo dhaamsa maayyii kan qabaattu hin jiraatin si dadhabsiifnee nu jalaa dadhabdee ulfaadhuu galatoomee fayyaa ta'ii asumaan sagantaa teenya walii galchuu. Galatoom. Thank you very much. Thank you. Message dhaamsin kii Raamboon Oromoo qoosaan jaaladhaa rakkin kee jiraannaan isaan jaaladha mootummaa argatanii qubannaan isaan jaaladha. That's the last message I'm giving. Love you people. Thank you. Galatoom ulfaadhuu. Galatooma. Ilmaan Oromoo ani dhaamsiniin dhumarratti xiqqishuu gabaabaa qabu akkuma Khadiroon ibsate dura Oromoo Oromaa jirtan carraan ta'eeti waliin argini malee yaada keessan jiruun qabnu eega dhufne isin arguuf halkaniif guyyaa yaadaa jirra. Rabbiin haala nu mijjeessinna inshaa Allah wal agarra isin jaalanna akka isin gubachaa jirtan akka isin booyaa jirtan akka isin Oromoo wajjin miidhaa adda addaa keessummeessaa jirtan isin harkaa jirra. Dhagayaatis jirra jechuudha fayyadaa isin jaalanna isin kabanya nuuf jiraadha inshaa Allah yoo rabbi ammoo wal harkuuf jiraanna jechuudha akkasuma jabaadha isinis akkumaan dubbadhetti hayyuu keenyaaf hooggana keenyaaf du'aa nu godhaa warreen ammoo dhaamsa asirratti kan dhaammadhu warreen akka barbaaddan yeroo nuti rakkina saba keenyaa dubbannu yeroo nuti waa'ee saba keenyaa dubbannu akkuma barbaaddan biyya ambaa keessa jiranii harka keenyatti akka feenisi goonaa jettan hooggansi akkanaa gurguddaan akkana duuba jiru beekuu isin irra jiraata nama akka asii qabnu beekuu isin irra jiraata warreen ammoo as keessaa garaaf bitamtanii Oromoo walitti dhufuu dhorgitanii jaarmee nu diidanii akka Oromoo biyya keenyaa keessa jirutti saba keenyaaf hin dhaabbanne nu godhaa jirtan harka keessa yoo nurraa sassaabbattan gaariidha maaliif jettan alhamdulillah kophaa hin jirru rabbii kophaa nu uumne rabbiin mataa malees nu uumne akkuma nu uume akkuma rakkoo teenyillee nu baay'ise hooggansaas nu baay'ise bakka jirru keessa biyya jirru keessatti qabna qaama nuuf quuqamu qaama ija imimmaanitiin sabaaf nu wajjin boyu qabna jechuudha. Kanaafuu akka adabattan asuma kallattiin isin beeksisa. Oromoo Naayiroobii jirtan ammoo isiniif safuudha. Har'a
Oromoo isin dura dabartee gad jirtan. Saba keessaniif sagalee takka ta'uu dadhabdanii jirtan. Ani akkanum tokkoof fiigee waan hin godhu haa godhu. Osoo hooggan akkanaa as keessaa qabdan Oromoon as keessa jirtan. Osoon namni akkanaa isin dura jiru ka waan fedhu isin gargaaruu danda'u. Jiruu isin walitti dhuftanii saba gargaaruu dadhabdanii sabaaf sagalee ta'uu dadhabdanii cal jennee mana walitti tattaa'u jirra. Kuni akka gaafii isin ta'uun dhaamsa kee dabarfadha. Dubbiin Oromoo yoo obboleeyyan keenya tokko as jiran isaanirraa yaada fufuuneeti sagantaa teenya walii galchina maaliif fe'ettan carraadha. Namni kuni namni isin gartan nama guddaadha. Nama hojiin biyyaa guutuu isarra jirtu akka barbaadnutti hirkachuu hin dandeenyu. Akka carraa ta'etti malee yeroon hanga nuu kenne tun yeroo qaaliidha isaaf. Hojii isaa wareegeetti nuuf kenne. Kanaaf carruma kanaan itti fayyadamnee obboleessa keenya itti dhiyaadhu. Anda beekanii? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Galatiin ka rabbiiti ammilleeni wal qunnamne karaa Facebookiitiin peejii saahiba kiyya kanaan. Amma yoo rabbedhe wiikii eegere tana gara Tanaarifa dhiyeessuuf. So ani ni maqaan kiyya Diimaa Hassan naan jedhama garuu Facebookii kanaan Diimaa Brown naan jedhama. Hedduu galatooma. Ani waajjira Haji Ali Waariyootiin hojjedha. So baay'ee isaan galatoomna, baay'ee isaan jaalanna. Oromoo bakka jirtanis kan Islaamaa ta'e, kan Kiristaana ta'e, kan waaqeffata ta'e Oromoo kamiyyuu ni jaalanna. Maaliif jennanii nuuni Oromoon filanne Rabbiitu nu file. Maaliif Rabbiin Oromoo nu tolchuun Oromoo nu godhuun hiree Rabbiin nu kanne. So nu baay'ee Rabbiillee galatoomfannaa kan inni uummata baay'ee kan nu tolche. Maaliif Afrikaa keessatti nu uummata amma sadarfaa amma uummata lafammaa faati. So Rabbii galat galchine nuun waan isaan dhaabnu tokkumaan Oromoo baay'ee diina keenya ficcisiise, diina keenya wiccisiisa. So tokkumaan walii gala namu addaan nuun qoodin, amantiin nuun qoodin. Kun waan rabbu kan Islaama ta'e Rabbiitti hirisuun kanneef, kan waaqeffata ta'e Rabbiitti hiree kanneef, kan Islaama Kiristaana ta'e Rabbiitti hiree kanneef. So waan an jedhu addaan kutaan bifa bifaan gandummaan namu nuun qoodin. Eewwe kun akkana kun akkas jee waan an isaan jedhu dhagaa Oromoo. Baay'ina keenyaaf baay'ina Oromootiif nu amma nu sodaatan diina kamuufuu nu sodaatan. So ummata kana akkam godhani addaan qooduuf gargar baasuuf. Okay? So tokkumata waan an isaan dhaamu tokkumaa jedha, borus tokkumaa jedha, iftaanis tokkumaa jedha. Yoo nu jabaanne namu nuun laafessu. Yoo nu jabaanne namu nuun yareessu. So suniif akka isaanii jedha. Ani akka waajjira tokkoffaan Alii Waariyoo Press jedhama. Facebookiin isaa tokko Alii Waariyoo Press jedhama. Filoo godhaa Oromoo dhagaa filoo godhaa. Peejiin Haji Alii Waariyoo tokko Alii Waariyoo Press jedhama. Kan lamaffaa Pepeya Nahon Fayya jedhama. Sadarfaa Team Fayya 2022 jedhama. Team Fayya. Team Fayya. Novita Haji Alii Waariyoon maqaan isaa ka gara Tanaarifaatti beekamuun maqaan siyaasa Fayya. Fayya. Okay. So inni akka inni qorsatu nu ta'i maali? Misooma bu'uura uummata Oromootiif, uummata Tanaarifaatiif, sabaaf sablammoota amma Tanaarifa jiruuf. So akkasumas galatoomaa hedduu galatoomaa isaan baay'ee isaan jaaladha, baay'ee isaan jaalanna. Kun waan ani isaan jedhu haala amma Jawaar keessa jiruuf, haala Jawaarii fi Baqala Garbaati, Dajjannee Xafaati, Guyyoo Waariyyooti kan jedhamu kami haala Oromoon keessa jirtu, haala qeerroon keessa jirtuuf Rabbiitti kannanne jedha. Isitti jaba. Isaatu caala. Isaatu humna qaba. So an Rabbiitti kannadhee akka Diimaa Hassanitti Rabbiitti kannadhee galatoomaa baga wala garre karaa Facebookiitiin inshallah yoo rabbede gaafa bilisumaan dhufu guyyaa gammadaa guyyaa gammachuu gaafas dhufnee inshallah wajjin bashannannee wajjin booharree
inshallah gaafas walagarra galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خير قوتو يادة كل ما جاي قوتو أنت كل ما جاي حواس ما وجه البري سودادين كوني سورم ولا الخكنا فقم نخا يسلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغانكي عمر جدني أنا دامس قدام كابو دامس كديكو دامس كدام كيرو جبادا بلسمان ودا إن شاء الله جبادا أك جواريف فقال غرباتي في حمزة بورانا هيدا من الأهل نوبات إن شاء الله جبادا بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والفات وقال تومي خطة تلين ورسكالة دي هاي إني سركالة بوديغاردي هاجي خنياتي ساندنو garuu kottu wal bari hawaasa keetiin rakkoo qabu as diinni nyaapni biraan jiru nyaapni jiru. Maqaan kee Umar Abdullahi jedhani ani Boorana Tanarifa jirra warri kun cuufar kenna jaarsi sodda kenna duumi waan ani amma kan fayyisani kenna galatooma isa warta naga keessa baasee نودف تكون وديبسين إن شاء الله كرا ربين آمين آمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك رب العالمين جزاك الله خيرا سكنتا دنيا خان أرى أسماء ولي قلتنا نمني نور دفع جرو لين جاته باتو نتيمو إرجع خيني دبرسينه إرجع خيني دبرسينه جرا أبوليان كينيا ilmaan Oromoodhaa kan Taanaariifaadhaa harkitanii jirtan kaafee kana daranii kabiyyaa jiru katakkaa'uu Taanaariifaa jiru kana caalaa jechuudha. Hangi isin gartan kun nama qubaan lakkaa'u nama muraasa gartan. Garuu kan isin gartan guddaa mataadha. Bulchaa agartan pirezidaantii jechuudha. Shimallis Abdiisaa takkaa'u shimallisiin qiyaasuun ta'u lakkaa'amu kun. Akka fakkeenyaa isin godhuuf san Taanaariifaa jechuudha. Hooggansa san jirra mana isaa jirra warri asii gartan jirtu warri isaa wajjin hojjetu waliigalatti obboleeyyan kiyya kanaas ta'ee hooggansa keenyaas ta'ee joornaalistii keenya Khadiir hunda keessanuu akka ilma Oromoo obboleessa keessanii tokkotti baay'een isin galatoomfadha jabaadhaa fayyaadiyaa immoo bakka jirru wal quba qabaannee teenyee rafuu qabnu hanga bilisummaatti amni keenya itti fufuudha qaba yoo rabbi jedhee arraafasumatti dhaammadha maalin adda baana ka'ee qabsoof muradhee harmee garaa hidhadhu ka'ee qabsoof hidhadhee gudee garaa hidhadhu ABC na geggeessi rabbuma naaf kadhadhu ABC na geggeessi mee rabbi naaf kadhadhu hamma mirgaan galuttiif duuballee milladhu ga'ee taa'ee gabroomsaa kaanii kaawwaan simadhu dhagaachaan boraafadha bosonuu waa helfadha hangaa mirgaan galadhu dhagaachaan boraafadha bosonuu waa helfadha hangaa mirgaan galadhu du'ni awwaalanna madoosni wallaannanna qabsoon teenya raawwattu hanga dhumaatti fufna du'ni awwaalanna madoosni wallaannanna haaran fudhannu qabsoorra hanga dhumaatti fufna wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu guyyaa tokko injifannoo wal agarra inshallah nuuf jabaadhaa isin jaalanna nageetti nuuf jiraadhaa